Kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii torban kanaaf jennu qabannee dhiyaanneerraa jalqaba irratti oduu ijoo. Murtii olaanaa godina Lubbaaboor himatamtoota aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadamuun qacarrii raawwatan hidhaan adabe. Amma oduu bal'inaan ani Girmaa Magarsaati. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Ciroo fi aanaa Doobbaatti himatamtoonni yakka gowwoomsuu fi ajjeechaa raawwatan hidhaan adabaman. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Faayisaa Xiiqii. Himatamtoonni tokkoffaan Burtukaan Galaa, lammaffaan Hassaaba Tsaadiq Mannaayyuu, sadaffaan Mimmii Getaachoo jedhaman godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti badhaadhina isaaniif hin malle argachuuf jecha konkolaataan sagalee guddiftuu fayyadamuun himatamtuun sadaffaan Mimmii Getaachoo jedhamtu dhukkubsattuu dhukkuba kaanserii lafee qabdi biyya alaatti akka yaallamtu waan jedhameef nuti immoo birriitti yaalchifnu dhabne nu gargaaraa jedhanii osoo kadhatanii qabamuu isaanii Daayirektarri Ittaanaa Waajjira Poolisii magaalaa Ciroo Saajin Olaanaa Kaasahuun Baayisaa himaniiru. Sagattaan dhukkubsattuu ta'uu ishii wanti irraa mul'atu hin jiru. Dhukkubsattuudha nuun jedhani garee waan ishii jalatti gurmaa'anii gaafa laallee qorannaa keenya geggeessinu dhukkubsattuu akka hin taane adda baafne. Saniin booda karaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Cirootti finnee uummata gowwoomsuudhaaf iddoolee adda addaa socho'uudhaaf naannoo waggaa lamaa olii hojii kana hojjechaa turuun isaanii ni beekama. San keessatti hojii kana gaafa hojjetan tokkoon isaanii guyyaatti qarshii 500,000 argatu. Uummanni wal gargaaruun akkuma aadattu akkuma jiru ta'e garuu uummanni keenya immoo of eeggannoo godheet hoggaa maallaqa buus hoggaa maallaqa namaa arjoom adda baasee namni hin fayyaadamoo dhukkubsataadhaan jedhu adda baaseeti waa nama darbuun waa nama gargaaruun waa nama deeggaruun waa uummanni keenya wal cinaa dhaabbachuun kanuma baratame san of eeggannoon wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Dhimmichis gama poolisii fi abbaa alangaan qulqullaa'ee mana murtii aanaa Ciroof dhiyaata. Manni murtii aanaa Ciroos ragaalee abbaa alangaa dhiyeesse irraa erga mirkaneeffatee booda dhaddacha tibbana ooleen himatamtoota tokkoffaa fi sadaffaa hidhaa cimaa waggaa 3 fi baatii 2 akkasumas birrii 6,000 himatamtuu lammaffaa hidhaa salphaa waggaa 1 fi baatii 5 akkasumas birrii 4,000 akka adabaman itti murteesseera. Dhimmi isaanii kun guyyaa harki isaanii to'annoo oolfamerraa kaasee kan shallagamuuf himatamtoota tokkoffaa fi sadaffaan gulantaa 16ffaa jalatti adabbii hidhaa cimaa waggaa 3 fi ji'a 2 akka adabamanii fi adabbii maallaqaa qarshii 6,000 akka adabamu jechuun murteessinee jira. Himatamtuu lammaffaa wal qabatee hidhaa salphaa waggaa 1 fi ji'a 5 fi adabbii maallaqaa qarshii 4,000 akka adabamu jechuudhaan murteessinee jira. Hawaasni dubbisnees namoonni faayidaa hin malle argachuuf jecha yakka gowwoomsuu raawwatan kun akka dhukkubsataan biroo hin gargaaramne godhanii jiru waan ta'eef ammallee qaamoleen seeraa dhimma akkanaa hordofuun seeraaf dhiyeessuu akka qaban yaadda. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Doobbaatti himatamtoonni tokkoffaan Abdurrahmaan Muhammad, lammaffaan Muhammad Abdallaa, sadaffaan Abdallaa Muhammad, arfaffaan Aammee Ibroosh jedhaman haadha manaa himatamaa tokkoffaa kan taate miidhamtuu dhuunfaa mancaan mataa irraa muruun qaama ishii irra bakka garaagaraa rukutuu waan ajjeesaniif adabaman. Galmeen himatamtootaa gama poolisii fi abbaa alangaan erga qulqullaa'ee booda mana murtii olaanaa godina Harargee Lixaaf dhiyaate. Manni murtii olaanaa godinichaas ragaalee abbaan alangaa dhiyeesse irraa erga qulqulleeffatee booda dhaddacha tibbana ooleen tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 25 akka adabaman itti murteesseera. Himatamtoota kana ni barsiisa ni adaba kan biraatiif illee barnoota ni tahaa jennee guyyaa harki isaanii qabamirraa kaanee hidhaa cimtuu waggaa 25tiin akka adabaman jennee jirra jechuudha. Daayirektarri Ittaanaan qorannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Inspektar Abdulaziz Jamaal hawaasni keenya gocha akkanaa raawwachuu irra jaarsummaa yoo kana irra darbee argame immoo karaa seeraan rakkoo isaanii furachuu qabu jedhaniiru. Hawaasni keenya waan akkanaa kana gochuu irra bakka waldhabbiin waldiddaan jirutti gara ijaarsa biyyaa yookaan manguddoodhaan laalatee fixuudha yookaan ammoo gama qaama seeraattis dhufee dhimma kana karaa nagayaatiin osoo nam tokkollee miidhamin osoo ishiinis innis hin miidhamin dhimma kana karaa nagayaatiin fixuun otoo danda'amu waan akkanaa kana keessa seenuun sirrii waan hin ta'iniif. Magaalaa Adaamaatti dogdoqqeewwan yakki raawwataman jedhamanii shakkaman to'atamuu isaanii poolisiin beeksise. Gabaasa raadiyaa turaaf Ahmed Garaaddaa. Dogdoqqeewwan lakkoofsa gabatee hayyama konkolaachisummaa hin qabne to'atamaniiru. Kanneen hayyama konkolaachisummaa qaban namoota humnaa ol fe'uun yakkoonni garaagaraa ittiin raawwatamaa turanis qabamaniiru. Dogdoqqeewwan iddoo biraa irraa gara magaalichaa seenuun
hojii yakkaa ittiin raawwatamanis sodaa nageenyaa ta'aniiru jechuun poolisiin ibseera. Sababni doqdoqqeewwan akka waliigalaatti to'atamaniif kanneen seeraan alaa seera qabeessa ta'an adda baasuuf akka ta'e Daayiriktarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Koomaandar Mangistuu Ijaaraa himaniiru. Magaalaa Adaamaa keessatti nageenya mirkaneessuudhaaf hojiin opereeshinii adda addaa gaggeeffamaatiin tureera. Opereeshinii gaggeeffame keessaa inni tokko mootoroota to'achuudha. Mootoroonni kunniin immoo mootora kan seera qabeessa ta'ee hojii seeraan alaa hojjetu jira. Mootoroota immoo seera qabeessa kan hin ta'in hojii alseerummaa adda addaa irratti kan hirmaatan jira. Isaan kana to'achuudhaaf opereeshinii gaggeeffamaatiin tureen magaalaa Adaamaa keessatti kutaalee magaalaa 6 keessattiyyuu mootoroonni adda addaa to'annaa jala akka oolan taasifamee jira. Hojiin to'annoo kun lakkoofsa gabatee sobaa doqdoqqeewwan fayyadaman hambisuuf kan gargaaru ta'uunis himameera. Gabatee kan hin qabnedha. Lammata immoo gabatee kana keessattis gabatee qabatanii gabateen hanna gabatee illee kan jiru ta'uusaadha. Mootoroonni kun yeroo baay'ee gabatee of fudhatanii deeman gabatee mootora kanaa fakkaataa jechuudha ilaalle. Garuu immoo liibiree isaa fudhatee dhufee fi liibireen kunii fi gabateen kunii fi mootora lakkoofsi chaansii isaa ol simaa mootorni isaa ol simaa jenne sanaan adda baasna. Magaalicha keessatti doqdoqqeewwan iddoo biraa irraa hatamanii gara magaalichaa seenanis adda baasuuf hojii hojjetame ta'uu miseensonni poolisii magaalichaa eeraniiru. Mootoroota kanaatiin wantoota hanna jedhamu mootoruma kanayyuu qaamaan kanatanii moobaayilii irraa butuudhaan shaman irraa boorsaa butuudhaan lammata mootoroota kun bakka biraarraa hatamee dhufe immoo asitti bifa qalamuutiin kan darbu. Wantoonni kun mootoroota kanaan kan ittiin hojjetamaa ooludha. Yakki garaagaraa kan ittiin hojjetamudha. Lammata immoo daldala mallallee kan ittiin hojjetamu ta'uusaadha. Mootoroota kanaan haga namoota 4 haga nama 5 nama 3 irratti fe'amanii seeraan kan hin eeyyamne kan ittiin socho'an ta'uusaadha. Mootoroota kana kan eeyyam qabu, kan eeyyam hin qabne, kan taarga qabu, kan taarga hin qabne hundisaa qabnee qulqulleeffannee namoota seer qabeessaa fi seeri dhabeessaan adda baasu jechuudha. Kaayyoon keenya guddaan jechuudha. Doqdoqqeewwan to'ataman keessaa kanneen otoo ulaagaa hin guutin socho'aa turan ulaagaa akka guuttatan gochuu fi kanneen seera darban irratti immoo tarkaanfiin seeraa akka fudhatamuuf kan hojjetan ta'uu gabaasni qajeelcha poolisii magaalichaa irraa nu qaqqabe ni mul'isa. Manni murtii olaanaa godina Lubbaaboor himatamtoota aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadamuun qacarrii raawwatan hidhaan adabeem. Gabaasa Tamaam Mahammadiif bilisee bayyana. Godina Ilubbaaboritti maanaajimentiin siivil sarvizii aanaa mattuu kan ta'an Tagany Tasfaa'ee, Alamaayyoo Raggaasaa, Isheetuu Geetaachoo, Ayinaa Lamtsaggaa, Girmaa Raggaasaa, Faaris Hasanii fi Warquu Kabbadaa kan jedhaman qajeelfama biiroo barnootaa Oromiyaa baase irra darbuun seeraan ala aangoo isaaniitii fayyadamuun sanada sobaa qopheessanii qacarrii barsiisotaa seeraan alaa raawwachuu isaaniitiin eeruu hawaasa naannichaa irraa qaamolee nageenyaa qaqqabeen to'annaa seeraa jala ooluu danda'aniiru. Sana boodas gareen qorannaa yakkaa fi murtii haqaa kennisiisaa akkasumas abbaan alangaa godnichaa waliin ta'uudhaan galmee himatamtoota kanaa qorachuun abbaan alangaa himatamtoonni kunneen yakka malaammaltummaa raawwataniiru jechuun mana murtii olaanaa godina Ilubbaaboriitti himannaa dhiyeesse. Manni murtii olaanaa godina Ilubbaabooris ragaa abbaa alangaa sanada dhiyaate erga ilaaleen booda himatamtoonni kunneen aangoo kennamee fi darbanii yakka malaammaltummaa raawwataniin dhaddacha tibbana ooleen tokko tokkoon isaanii hidhaa waggaa tokko fi adabbii maallaqaa 500 akka adabaman manni murtii olaanaa godina Ilubbaaboor murteesseera. Himatamtoonni guyyaa dhimma kanaaf harki isaanii qabame irraa kaasee kan shallagamu mata mataatti hidhaa salphaa waggaa tokkootiin akka adabamanii sagalee caalmaatiin murtaa'ee jira. Adabbii maallaqaa ilaalchisee adabbiin maallaqaa kan murtaa'u bu'uura seera yakkaa keewwata 90 muraa lamaatiin hangi dandeettii kaffalu tilmaama keessa galuudhaan murtaa'uu kan qabu waan ta'eef himatamtoonni hojjettoota mootummaa ta'anii galiin isaanii mindaa isaan argatan qofa waan ta'eef kun tilmaama keessa galuudhaan adabbii maallaqaa mata mataatti qarshii 500 akka adabamanii sagalee caalmaa murtaa'eera. Magaalaa Sulultaatti balaa konkolaataa mudateen lubbuu namaa fi qabeenyarra miidhaan ga'uu poolisiin beeksiseem. Gabaasa Asfaw Dhaabaaf Lissaan Mirreessa.
Diviizhiniin to'annaa nageenya tiraafikaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Sulultaa Inspektar Olaanaa Kabbadaa Dinquu akka himanitti bitootessa 15 bara 2014 galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 11 yoo ta'u bulchiinsa magaalaa Sulultaa ganda guutoo noonnoo iddoo addaa rabsaa boba'aa Daalol jedhamee waamamutti konkolaataan awutoobisii Itiyoobaasii konkolaataa minibaasii lakkoofsi gabatee isaa koodii 3-31-443 oroo ta'een walitti bu'uun lubbuu namaa fi qabeenyarra miidhaa geessisuu himan. Balaan kun halkan keessaa sa'aatii 11 irratti kan ga'edha. Kunis ariitirraan kan ka'e. Atoobisiin Itiyoobaasii kan jedhamu Finfinnee irraa ka'ee gara Goojjaam imalaa fe'ee deemaa otoo jiru konkolaatii minibaasiin 31-443 kan ta'e kun karaa Finfinneetti deemaa odoo jiru wal bira odoo darbuudhaa deemu of eeggannoo dhabaan. Itiyoobaasiin kun ariitirra waan jiruuf karaarraa bahee konkolaataa kanarra bahee sababa kanaan namooti lama battalumatti lubbuun isaa konkolaachisaa dabalatee daldalaa tokkoo fi konkolaachisaan lubbuun isaanii battalumatti kan darbe ta'uu isaati. Ka'umsi balaa kanaas of eeggannoo dhabuu ariitiin konkolaachisuu akkasumas dhiphina daandii ta'us Inspektar Olaanaa Kabbadaa Dinquu himaniiru. Sochiin jiruu fi bal'inni karaa waliin gitu jechuudha. Karaan baay'ee dhiphaa waan ta'eef kuni fala barbaada jechuudha. Qaamni dhimmi ilaallatu karaa kana bal'isee yookaan sochiin kun karaa nagaatiin wal bira darbuu akka danda'u balaa odoon uumin yookaan balaa qabeenyaa balaa namarra odoon geessisin namni nagaan bahee galuu akka danda'u dhiphinni karaa ka'umsa balaa kana inni tokkoffaan ka'umsa balaa ta'uu. To'ataan geejjibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Nagaash Badhoo gama isaaniitiin akka magaalaa Sulultaatti balaan tiraafikaa gahaa jiru sababa ariitiin konkolaachisuu fi konkolaataan baay'achuu isaatiin wal qabatee dhiphina daandii jiruun ta'uu isaa ibsanii balaa kana hambisuuf ammoo hubannoo nageenya tiraafikaa bifa itti fufiinsa qabuun kennuun barbaachisaa ta'us ibsaniiru. Tokkoffaan balaan kan baay'atee gahu magaalaa kanatti tokkoffaan dhiphina karaati jechuudha. Dhiphina karaa kanammoo mootummaanis xiyyeeffannaa itti kennee bulchiinsi magaalaalee xiyyeeffannaa itti kennee furmaata yoo arganne balaan konkolaataa magaalaa kanaa keessatti gahu hir'achuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qaamonni dhimmi ilaalu hundi isaa xiyyeeffannaan itti kennamee to'i hojjetamuu qaba jechuudha. Oduu yeroo kanaaf qindeeffannee osoo hin xumuriin dura al takkaarra deebi'uun ijoo isaanii si yaadachiisa. Waldorgommii atileetiksii 18ffaa akka addunyaatti gaggeeffame irratti kilabiin ispoortii poolisii Oromiyaa qabxii galmeessisuun atileetota ciccimoos horateera. Manni murtii olaanaa godina Lubbaaboor himatamtoota aangoo isaanitti seeraan ala fayyadamuun qacarrii raawwatan hidhaan adabe. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun poolisii torban kanaaf qindeeffanne kanneen turani. Nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee poolisii hafan waliin turtii gaarii.